Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerra oduu har'aa waliin Anabdii Fiixeeti. Godina Harargee lixaa aanaa Masalaatti mana murtii aanichaa dargaggoota 13 irratti waggaa 11 fi tokko isaanii irratti ammoo qarshii 2000 murteessuunsaa himame. Tichaa guddataa kan qindeeffate qaba. Manni murtii godina Harargee lixaa aanaa Masalaa dhaddacha guyyaa har'aa ooleen qeerroowwan 13 irratti hidhaa waggaa 11 fi tokko isaanii irratti qarshii 2000 murteessuun himame. Aanaa Masalaa Arabaa zoonii Coomaa keessatti namoota 13 jechuudha. Maqaan isaanii Jaafar Saanijee, Naggash Sultaan, Jaafar Muzaayi, Taajir Mahamad Ibroo, Jamil Abdisabaa, Diinee Haamid, Doojoo Mahamud, Aadam Ahmed Minna, Hussein Adam, Mahamad Rashid, Mahamad Hussein, Abdul Sadiq, Kamal Mahamad Ibroo, kan midhaan qoosaa Borojaa Jaamaa isaan kana murtiitti dhiyeessanii waggaa 11 fi adabbii mallaqaa qarshii 2000 itti muranii deemarraan ta'e. Murtoon murtaa'es ta'e himannaan qeerroowwan kanneen irratti dhiyaate shira mootummaa wayyaaneen kan golgamedha kan jedhani namni kun gochaan kun tasumaa sochii saba Oromoo taasisaatti jirus ta'e kaayyoo keenyarraa duubatti kan nu deebisu miti jechuudhaan dargaggoonni kunneen diddaa isaanii agarsiisaa akka turanis namni dhaddacha kana hordofaatti turan tokko OMN itti himanii jiru. Waajjiraalee mootummaa gurguddoonni waraana meeshaa waraanaa boojidan jechuudhaan himata karaa shororkeessummaatiin himatan jechuudha isaan kana. Namoonni naannoo mana murtii kanaatti argamanis gama isaaniitiin wayyaaneen guyyaa 11 biyyattii bulchuudhaaf abdii hin qabne hidhaa waggaa 11 qeerroowwan kanneen irratti murteessuun salphina jechuun itti qoosaa akka turanis namni kun himanii jiru. Qabsoo keenyarraa itti fufnaa waqtichi ajiin Oromoodhaa bakka barbaachisu hidha jiraa hidhaan Oromoodhaaf mana jechaa turan hanqaa bilisoomitti hidhaa fi ajjechaan uleen duban hin deebisu jechaa turan jechuudha. Haalli naannoo Masalaa jiroo dhimma kana faana wal qabsiisee maal fakkaata galgala kana? Nama adda bittinneessaa turani waraanni bittinneessaa jechuudha waan kana kan akka walitti qabamee bittinneessaa turani gara mana murtii sanitti gartee firootanii fi haadhaa fi abbaa maatii warra kanaaf walitti dhufan achi ayyaate turani akka asii jaamichaa namni garuu hidhaan duban hin deebisu wayyaa haa ta'u gaa galatoomi ulfaadhu ibsanuuf kenniteef. Dhaamsa dabalataa kun qaba. Tole maal ture mee dhaammadhu. Dhaamsa dabalataa kana Oromoo diyaaspooraa jiraatan waan jechuun barbaadu. Oromoo diyaaspooraa jettan wanni irratti xiyyeeffatan qeerroo biyya keessaa alaa jirtu kana hidhachiisuu irratti jabaadhaan jiran. Ammallee diinni afaan qawweetiin waan nu fixaa jiru wayyaaniin afaan qawwee malee waan hin beekne nutis tokkummaa hidhannee Oromoo keessaa irraa baasuu qabnaan jedha. Dhaamsa jaanaa galatoomi. Walloo aanaa baatee keessatti hidhattooti mootummaa namoota nagaarraan miidhaa dhaqqabsiisaa akka jirantu himame. Bal'ina oduu kanaaf Usmaan Ukkume. Tibba kanarraa jalqabee Walloo aanaalee baatee Harxumaa Fursee Daawwee fi bakka garagaraatti miidhaan ammeenyaa hoomaa waraana biyyattiin jiraattota mudataa jiru ammas itti fufee jira. Jiraattonni aanaalee kanniini roorroo isaan irratti fe'amtee jirtu ofirraa fonqolchuuf diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Aanaa baatee keessatti guyyaa kaleessaa osoo jiraattonni diddaa isaanii agarsiisaa jiranitti tarkaanfii loltoonni gara jabeeyyii irratti fudhataniin lubbuun namoota nagaa darbuu jiraataa naannichaa tokko dubbatan. Baateettis kaleessallee wallolaa oolan hubannoo cimaallee godhamnee uummata Oromoo keessaa namni lama du'ee kan jal'eessanii kanaan ammoo wattaaddarriin akkatti qabameetti sunislee dhimee ol garangallee jechaa dartee nutti beeksanii ture. Namni kun akka nuuf himanitti hoomaan waraana biyyattii tarkaanfiilee kana fakkaatu namoota nagaa irratti fudhachuuf ammas gamasitti bobbaafamaa akka jiran ibsan. Nagaa fi tasgabbiin aanaalee hedduu keessatti dhabamuu kan nuuf himan namni kun kana raawwachaa kan jiran loltoota gara jabeeyyii mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru bobbaaseen akka ta'e ibsan. Rakkooleen kun gara aanaa Harxumaa Hursee keessattis geggeeffamaa akka jiru himanii magaalaa Caffaa Roobiitti ammoo loltoonni kun humnaan jiraattota harkaa qabeenya saamaa jiran. Akkuma hawaasa bal'atti biyyattii nagartee akka diinaa godhate dhukaasa diingadda banamee nama warra seenan nama affaasa warra seenaa jiraatatti beeku xaarraa fudhatanii qabeenya 50,000 irra garafanii wayyaanee garafa akka diinatti qabatee jecha hawaasa bal'aa akka diinatti qabatee bakkuma hawaasni akka jiruun baqatee misile jira. Waan kanaan ka'een jechuun namni shakki buchillee keessa gartee buchillee baasee bineetu gadhiisee kanaan ammoo itti guddaa irratti dhiyeessu jira. Kan ta'aa jiru kun magaalaa Caffaaruu aanaa Tummaa Fursee magaalaa Caffaaruu. Akka namni kun jedhanitti labsiin yeroo muddamaa bahee kun nagaaf tasgabbii buusuu osoo hin taane ummatoota biyyattii irraa miidhaa dhaqqabsiisuudhaaf jedhan. Kun ammoo haga ji'oota jahaatti kan itti fufu ta'uu eeranii sababa kanaaf jiraattonni hiraarfamaa jiraachuu himan.
sababa uummata Oromoo dhiyeenya dhufaasutti bane kanaan waan ta'e biyyattii hamma ji'a jahaammoo dimokiraasiin hin jiru hamma ji'a jahaa dimokiraasiin hin jiru namni qabame adabbii takka malee akkanumaan adabaniituma seerratti dhiyeessanii jechuudha. Namoonni qabaman kanaan nama baay'ee jira kan baqatee immoo ulaasa qabeenya isaa warraafamee ulaasa ishee deemee jira. Wayita miidhaan hammeenyaa namoota nagaa mudataa jiru kanatti diddaan uummatichaa daran finiinaa akka jirus ibsan. Haala kanaan jiraachuun hin danda'amne inni kaan afamuu jira suuraa biyya bibilaa jedhee eeggatutti jira afamuu afaan qawwee jira suuraa dargaggina jedhee kanaan waan ta'e hundinni seenii jedhanii mukatti tumanii kun yoo nurraa buqqa'e malee bineensonni kun hin taane kan jedhan dhiyeessan. Kanaan miidhaa guddaa mootummaan inni irratti fudhatee jira. Hawaasni akka jiru akka bal'inatti himatanii jiranii kanaan seenii jechaan mirkaneessanii jiran. Itti dabaluun namni kun akka himanitti mootummaan humnaan taayitaa dhuunfatee jiru Oromiyaa keessatti ajjeechaa raawwataa jiru kana gara aanaa isaanii keessattis haala wal fakkaatuun geggeessaa jira jedhan. Uummata Oromoo bakka hundatti adamsee fixuudhaaf karoora bara dheeraa mootummichaa ta'ullee ibsanii jiru. Godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Baaraa keessatti jiraattoti loltoota agaazii irratti tarkaanfii fudhachuun himame. Bal'ina oduu kanaaf Jamaal Waabe. Odeessi tibban arganne akka ibsutti godina addaa naannawa Finfinnee aanaa Barraaq ganda Roggee Abbuu jedhamutti loltoonni agaazii gaafa guyyaa gabaa kamisaa uummata nagaa bittaa fi gurgurtaa gaggeessaa ture irratti dhukaasa baneera. Haleellaa uummata nagaa irratti agaaziin raawwate kanaan mucaan waggaa 17 kan maqaan isaa Abdul Qaalib Nagaas jedhamu gara jabeenyaan rasaasa lamaan ajjeefamuun isaa beekameera. Uummanni Oromoo naannawa sanaas gocha gara jabeenyaa agaaziin raawwate kana mormuudhaan fardaa fi lafoodhaan birmachuun agaazii gocha kana raawwate battalumatti ajjeesuu isaanii kan ibse maddi odeeffannoo keenyaa kun bulchiinsi aanichaas waraana agaazii uummatatti waamuudhaan uummata nagaa golchisuu isaanii mirkaneesseera. Haaluma kanaan waraanni agaazii uummata nagaa gabaadhaa galaa ture daandii irratti eeguudhaan haleellaa cimaa kan irratti raawwate yommuu ta'u namoonni hedduunis kan miidhaman ta'uun isaa beekameera. Kana malees agaaziin halkan guutuu manarra naanna'uudhaan uummata nagaa isintu jeequmsa kaase jechuudhaan gara jabeenyaan reebaa akka jiru maddi odeeffannoo keenyaa kun dabalee ibseera. Godina Arsii aanaa Baalee Gazgaaritti dargaggoonni 170 waajjira bulchiinsa aanichaatti hidhamanii akka jirantu himame. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Ukkume. Mormiilee kanaan dura aanaa Baalee Gazgaar keessatti geggeeffamee tureen namoonni hagi tokko loltoota agaaziitiin yoo ajjeefaman namoonni 6 madaa'uun kan dagatamu miti. Loltoonni kun ajjeechaan isaan hanqannaan ammas namoota nagaa duuchaan hidhaa jiran. Haga ammaatti dargaggoonni 170 ol waajjira buufata poolisii aanaa Baalee Gazgaaritti yoo hidhaman 30 ol ammoo gara mooraa leenjii waraana xollaa itti fudhatamuu jiraataan aanichaa tokko nuuf himan. Yeroo ammaa kanatti haga ammaa akkuma tufeetti dargaggoonni 175 achumatti aanichumatti hafanii jiru. Ijoollee warri dargaggoonni immoo kuuwwan xollaa darban keessaa akka odeeffannoo waan tokko dhagayetti dargaggoonni 32 magaalaa Adaamaa keessa mana sirreessa Adaamaatti deebi'anii isaan hafan immoo murtii akka fudhatanuuf adda Finfinneetti taasifaman kan jedhu tokkollee dhagaye. Loltoonni kun kanaan dura mormii irraa qooda fudhatan jechuun dargaggoota hedduu irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuuf barbaadaa akka jiranis namni kun dubbatan. Sababa kanaaf dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii irraa baqatanii jiraachuu himan. Dargaggoo murteessaa Amaan Ahmadii fi dargaggoo Mangistuu Biraan keessattu dargaggoo Mangistuu Biraan waggaa tokko hidhamaa dararaa fi bakka rakkoo haga hin jedhamne keessattu. Kanaafuu amma isaan kan ammoo akkasitti barbaadeeran kumaandi boostilaan akka bakka argamanitti akka dhahamanii yookaan ajjeefaman jechuudhaan ijoollee kana sokaatu jiran. Ijoolleen kun immoo amma yeroo ammaa kanatti dhokataniitu jiru. Ijoollee immoo qabuummanni hawaasni irratti fageessanii tolchaniitu jiru. Kanatti baay'ee tokko miidhama hagana jedhamne keessa jira baay'ee miidhamarra jirti ijoolleen. Akka namni kun jedhanitti dargaggoonni Oromoo kun yakki isaan hojjetan tokkos hin jiru. Gareen komaandi poostii wayita ammaa kana sababaan dargaggoota kana hidhaa jiraniif Oromoo ta'uu fi saba isaaniitiif quuqamuu qofaadha jedhan. Wanta
biraa osoo hin ta'in Oromoo ta'uudha. Amma yeroo ammaatitti Oromoo ta'uu ni akka ta'ee jira natti fakkaata akka waan kiyyaatti. Ijoolleen kan yeroo mormii isaanii isa dhageessisan isa karaa nagaatiin qabeenya dhuunfaa osoo hin tuqin nama dhuunfaa osoo hin tuqin isaan mormii isaanii dhageessichaa tura. Yeroo sanitti yookaan guyyaa sanitti banamee xiyyiitii akkaataa rasaasa 1,053 kan dhufe. Isaan keessa garuu namoonni jahaadhaan manii turanii isaan nafsee isaanii baanii miidhama taasisaa kan Oromoo ta'uu bichaadha bararama. Mormiilee kanaan dura achitti geggeeffamee ture namoonni rasaasa loltoota agaaziitti rukutamanii miidhamuullee himan. Ammas miidhaa kana fakkaatu raawwachuuf labsii yeroo muddamaa labsatanii ifatti socho'aa jiru jedhan. Haala amma argaa jirru kanaan rakkoon biyyattii haguugee jiru daran yaaddessaadha. Lubbuu isaanii baraaruuf jecha dargaggoonni hidhamiinsa irraa hafan biyyattii dhiisanii bakka biraatti baqataa jiru. Magaalaa fi baadiyaalee hunda keessa jiraataa kan jiran manguddoota umriin gaheeyyii ta'an qofaadha. Manguddoonni kun wayita ilmaan isaanii miidhamaa jiraniif dubbatanitti isaanis mudataa kan jiru hidhamiinsaaf dararamiinsa ammeenyaa ta'uu namni kun himan. Akkatti galatti deemaa jirtu tilmaamuudhaaf illee waan nama dhufuuti magaalattii keessa dargaggoonni sirumaa jiran kan jiraachaa jiru bakka abbootumti keenyayyuu waa'ee mirga ofiitiin waroonni dubbatan illee tokko kan hidhamanii jiru. Magaalattii sun magaalaa sunta baadiyyaas ta'e magaalaas ta'e baay'ee bakka dargaggeessi kundumaa mootummaan guututti keessa baqata jechuu danda'a. Mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa golgaa godhachuudhaan sarbamiinsa mirga namoomaa kanaan dura hin turre uummata Oromoo irratti raawwachaa jira jedha Liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa. Bara 2014 baatii bitootessaa keessaa barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa wal gurmeessuun mormii isaan eegalan otoon turin barattoota Amboo bira ga'ee otoo walirraa hin citin baatii 2 guutuuf Yuunivarsiitii Kolleejjii sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa otoon jenne barattooti godinaalee Oromiyaa hunda keessa jiran mormii jajjabaa geggeessuun qalbii addunyaa hatanii turanii jedha Liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa ibsasaa kaleessa baase kana keessatti. Akka ibsa kanaatti yeroo sana Oromoota 81 keessumaa immoo barattoota yuunivarsiitiitu hidhattoota mootummaatiin ajjeefame 60 ammoo ni hidhaman kan hafan ammoo dhiibbaa fi dararaa adda addaatiin akka callisan taasifamanii jedha. Baatii 18 booda dibaan mormii sanaa ukkaanfamee ture Finfinneerraa kiiloomeetirii 80 irratti kan argamtu magaalaa xiqqittii Gincii keessaa Sadaasa 12 bara 2015 finiine. Guyyaa sanarraa jalqabee waggaa tokko guutuu Oromiyaan gama mirga namoomaan qisaasama hamaa keessa jirti jedha Liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa kun. Bara 2015 baatii sadaasaa sanarraa jalqabee dhaabbatichi Oromoota lakkoobsaan 2,000 ta'an kanneen hidhattoota mootummaatiin ajjeefaman jedhu galmeessee akka jiru kan ibse Liigiin mirga namoomaa kun 60,000 hedduutti kanneen lakkaa'aman har'allee achi buuteen isaanii hin beekamne. Kumooti hedduun ammoo mana hidhaa keessatti dararaa gurguddaaf saaxilamanii jiraachaatti jiru hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaanii jireenya daggalaaf saaxilamaniiru. Mootummaan sun kabaja ayyaana irreechaa irratti dhukaasa banee erga lubbuun namoota hedduu darbeen booda aarii uummataaf labsii yeroo muddamaa jedhee kan inni baase sun matumaa sarbamiinsa mirga namoomaa kanaan dura hin turre uummata Oromoo irratti raawwachuuf carraa biraa isaa laatee jira jedha Liigiin kun. Onkololeessa 8 bara 2016 guyyaa mootummaan labsii yeroo muddamaa sana labseen as uummati miliyoonota hedduun lakkaa'aman jireenya dirree waraanaati kan isaan jiraachaa jirani. Ajjeechaan dachaan itti fufee jira mana tokko keessa haati ijoollee 2-3 awwaallachaa jirti jedhee jira ibsi kun. Namni Oromoo ta'e hundi bakka deemutti mirgisaa sarbama, ni reebamaa, ni sakatta'amas. Hidhattoota mootummaatiin qabeenyi isaa ni saamama. Dubartootarraa warqee muruun bilbila gaarii argannaan fudhachuu fi dukkanaan da'atanii mana namootaa cabsanii saamuun shamarran gudeeduun hojii guyyaa ta'aatti jira jedha. Akka Liigiin mirga namoomaa jedhutti kun Oromiyaa keessa qofaan kan murtaa'ee hafe miti. Naannoo Amaaraa fi Koonsoo keessatti illee waanuma Oromiyaan wal fakkaatutu raawwachaatti jira. Guyyaatti namooti waraana agaaziitiin ajjeefamaatti jiru hedduun ammoo bakka isaan itti geessamaniyyuu hin beekamne jedha. Odeeffannoo nuti maatiirraa argannu harka mirkaneessutti Oromiyaa keessa guyyaatti ba'anii otoo kan gara manaatti hin deebiin afan dargaggoota meeqa maqaan nu gahaa oolaa jedha Liigiin kun. Liigiin mirga namoomaa ibsa isaa kana keessatti namoota achi buuteen isaanii dhabaman kanneen maayikalaawwii jiraachuun isaanii mirkanaa'ee fi kanneen mana hidhaa garaagaraa keessa jiran tartiibaan kaa'ee jira.
Mootummaan kun dargaggootaa fi namoota baratan irratti fuulleeffatee akka dhiibbaa geessisaa jiru ragaa qabatamaa qabnaa kan jedhu leegiin mirga namoomaa kun haala amma biyyattiin keessa jirtu kanatti yakka guyya guyyaan dalagamu hordofanii baasuun daran akka itti cimaa jiru ibsuun mootummaan marsaalee hawaasummaan icciitisaa kun akka gad hin baaneef jecha intarneeta balleessee labsii sana golgaa godhachuudhaan uummata irratti dhiibbaa gurguddaa duguuggaa sanyii gitu raawwachaatti jira jedhee jira. Godina Jimmaa magaalaa Sarbootti wal dhabdee poolisoota Oromiyaa fi loltoota Agaazii gidduutti uumameen poolisoonni Oromiyaa meeshaa guutuudhaan mootummaa ganuudhaan gara uummataatti makamaa jiraachuun himame. Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Godina Jimmaa aanaa Qarsaa magaalaa Sarbootti mormii jiraattonni dhiyeessan fuuldura dhaabbachuuf kan carraaqani milishaa tokko irratti qeerroowwan naannoo kanaa tarkaanfii fudhachuu isaanii hordofuudhaan humnoonni waraana Agaazii naannoo kana goolaa jiraachuun isaanii himame. Waa'ee irreechaa dhumaatii irreechaa laalchisee ijoolleen biyyaa sana taayyaarra jirraa gabaana kan dhaabbanne jedhanii turan. Milishaan garuu latti nagaaraa gabaadhaan akka dhaabbattan jechuudhaan nama ijoolleen qeerroon aaduurra kan ka'an nama kana ajjeesanii meeshaa fudhatanii deemanii badaniiru. Nama kana wal quba qabdan jechuudha kan ka'een amma Agaaziin uummata ijoollee warra qeerroo kanas ta'ee namoota waan kanarraa quba hin qabne miidhuu fi dararuu fi hidhuu fi tumuun itti hammaatee jira yeroo ammaa kana keessatti ijoollee. Kaayyoon hiriira jiraattota kanneenis ajjeechaan garmaleen maaliif saba Oromoo irratti raawwata isa jedhuuf akka ta'es namni nuyi dubbisne kun himaniiru. Gaaffii jiraattonni karaa nagaan gaafatan karaa nagaan deebisuun kan isa rakkisu mootummaan wayyaanee humnoota waraanaa namoota kanneenitti bobbaasuudhaan kabajama mirga isaanii molquu bira darbee ajjeechaa raawwachaatti akka jirudha. Gochaan kun kan isaan aarse poolisoonni Oromiyaa hedduun meeshaa hidhannoo guutuudhaan miliqanii qabsoo sabichaatti makamuu isaanis namni kun himanii jiru. Fi rukutaa jiru nama Agaaziidha waraana lammii Tigireetis jedhu kun poolisoonni Oromiyaas immoo kanarraa aaruurraa kan ka'an namoonni sadii maqaa biraa amma jala deemnee maqaa biraa yeroo biraatiin jennu dandeenyaan badaniiru meeshaa fudhatanii ijoolleen barbaadamaa jiranus badanii jiran achirraa bakkatanirraa nama baay'een gara gaddaatti galanii. Amma naannoo keenya keessa tasgabbiin hin jiru kan jedhani namni nuyi dubbisne kun gara magaalaa guddoo godina keenyaa kan taate magaalaa Jimmaa seenuudhaan duratti sakanteessa jabaatu gaggeeffamaatti jira jedhu. Waan nageenyaa tokkollee hin jiru asirraa'uu babal'atee amma magaalaa Jimmaa seenuu fakkiirraa bakka sadii afur kaayiti fakkishamtee qaamaa fi bakka naannoo ishee jiru hunduma irratti fakkishaatu jira Agaazii aanee kumaan poostiidhaan fakkishamaa jira nageenyi tokkollee hin jiru sodaadhaa jira qeerroon. Poolisoonni Oromiyaa iddoowwan garagaraatti meeshaa hidhannoo guutuudhaan miliquun sochii warraaqsa sabichi taasisaa jirutti dabalamaa jiraachuu isaanis isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Barattoonni Yuunivarsiitii Gondar Yuunivarsiitichi muummee barnootaa hojiin ittiin hin argamnetti nu ramadee akka nuti barannuuf nu dirqisiisaa jira jechuun komataa jiran. Barattoonni kun akka isaan jedhanitti kan wal'aansa beelladootaa irratti fuulleeffate gosa barnootaa veterinarii medicine jedhu jalatti kan dhiyeenya banamee fi achuma Yuunivarsiitii Gondar keessa qofa kan laatamu gosa barnootaa animal pharmacy jedhudha jedhu. Animal pharmacy'n kun gosa barnootaa veterinarii irraan kan addummaa guddaa hin qabaanne ta'u kan nu hime barataan Yuunivarsiitii Gondar tokko Yuunivarsiitiin sun haga ammaatti gosa barnoota kanaan kan eebbise bobbaase marsaa tokkoffaa qofaa jedha. Dipaartimenticha mootummaanitti Itoophiyaa hin beeku. Kanatti dipaartimentiin kun kan uumamu osuma yuunivarsiitii kana keessatti qofadha. Kanas immoo kan uumame galii ittiin argachuudhaaf malee waan biraa miti. Yeroo jalqabaati dipaartimentichi waggaa keessatti si'a tokko badda eebbisiise barattoonni eebbisiise tokko waan ta'e hojii argatan hin jiru. Maalis yuunivarsiitiin beekee beeksisa qaxarrii baasuntuu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kana irraa kaasanii ijoollonni bara darbee kaasanii gaaffii gaafachaa turan yuunivarsiitiin nu beeksisaa yookiin immoo jijjiirraa gara uumamaa faarmaasiitti jedhanii jechuudha. Wanti kun garuu siniif beeksifnaa fi yuunivarsiitii jedhanii waggaa hedduu ga'umsaa turanii barana ijoolleen gaafa deebii eeggachuu dhufan wanti siniif hin beeksifne sisteema kan akkuma jechuudha. Achiin ijoolleen erganuuf hin beeksifne ta'ee gara erganuuf hin beeksifne ta'ee gara
nama faarmaasiitiin guddiyaa jedhanii gaafatan. Achiin otuma qaxaroo kan beellamaa irratti borutti jedhanii otuma qabanii afaan ga'anii. Barataan kun akka jedhutti muummeen animal faarmaasii jedhu kun yuunivarsiitii Itoophiyaa kanneen biroo keessatti kan hin argamnee fi siivil sarviziin biyya Itoophiyaa kan hin beekne muummee mootummaan as yuunivarsiitii kana keessatti qofa gadi dhaabeedha jedha. Muummeen kun biyyattii keessatti beekamtii kamillee waan hin qabaanneef barattoonni marsaa duraa yuunivarsiitii kanarraa eebbifamanii ba'an hanga ammaatti carraa hojii tokkollee hin arganne. Barattoonni kun dhimma kanarratti har'a boordii mana barumsichaa waliin marii akka qabaataa turanis naa himeera barataan kun. Isa kanaan ijoollonni beellama kanarratti argamanii galgalma kana gaggaafatanii isa dhumaa kana jaalatanii dubbitanii isuma barattu jedhanii gorsan. Walgahii har'aadha walgahii pirezidaantii kan ta'an irratti. Walgahicha kan waame pirezidaantii Nagiddiiti Doktor Dasan Gurman Gashatti. Isaanummatu waame achirratti isaan torban darbe keessa walgahii barattoonni sadarkaa federaalaatti jechuudha yuunivarsiicha kana bakka bu'aniiti. Kanatti jechuudha kan isaan hin argamne amma raagaanii irraa waamanii akka jedhanii jallatan jechuudha. Achirratti maal jedhanii yaa'u jaalatanii dubbatanis ni barattu. Yaa'anii kana booda ijoollonni qaamni qoomii fuudhu jira kan yuunivarsiitii kana keessa. Achi gubbaatti gaafa isaanii hiriira baanii gaafatan humna poolisii namni kan itti hidhanii goosanitti waan amma ijoolleen hin gallaati ganamaatti kenna gallaati kiran sun munu kenna jennaan daawwatan gosin barsiin odda jettanii hin gallaati kiran sun kenna jennaan sigaan oolan. Muummeen kun gara himaan faarmaasiitti akka nuu jijjiiramuuf yeroo adda addaa gaaffii dhiyeessaa turree kan jedhu barataan kun walga'iin isaanii har'aa akka milkii malee xumuramellee nu himee jira. Barataan kun akka jirutti kanneen bara darbe eebbifaman marsaa duraa keessaa barataa tokko qofaatu carraa hojii argate innumtuu yuunivarsiitii sana achumatti hambifamee jedha. Barataan kun kenna ammaatti hojii argate hin jiru warra eebbifaman bara darbe jalqabaati bara darbe eebbifaman asirra. Dipaartimentii kan nama ajaa'ibu waggaa tokkoffaan gaasii kana irratti hundaa'anii waggaa tokkoffaa biqilchan yookiin waliin jedhama waggaa tokkoffaa turma jechuudha. Dipaartimenticha irratti waggaa tokkoffaa ta'uu waggaa biqilchan yookiin jedhama dipaartimentii waggaa tokkoffaan barama warra fira madaman amma jiillota waggaa lamaffaadha amma ashaffaa jiran kan gaasii kana irratti waggaa inni isaan dhibba tokko lafa. Waggaa tokko bicha irra darbe Oromiyaa irraayi callisaniitu maskimintinii gochuuf jaallatu waasuun kan bishaanii ittuma fakkeenyi gochuudha jaallatu callisanii suma kan bishaanii dipaartimentii irra. Uumaa faarmaasii barachaa irraa machaasiisa. Isaan jijjiireen kun barachaa jira. Kan nama ajaa'ibu dipaartimenticha keessa tasantii torba samaa ijoollee keenyadha. Kanatti amma ijoollonni doomu maal jennee warra keenyatti gallaa daandii yoo beeknu miti gara biraa deemna malee bu'aa jiru kan nama ajaa'ibu walitti deemanii inni kaan haati yeessaa duwwaa barsiisaan nama ajaa'ibu baay'ee bu'aa jiru immoo busanii kutaa kudhan beeksisaa jalaa ta'eera kudha lamaatti isaa jalaa ta'eera. Boordiin yuunivarsiitichaa miseensota mootummaatiin guute gaaffii keenya kana dabsuun barattoota 86 kanneen waggaa tokkoffaati hanga waggaa afuraffaatti jiran ari'uuf murteessee jira erga jedheen booda kanneen hafne ammoo borkutaa seennee barmoota hin jalqabnu yoo ta'e akka yuunivarsiitii sana gadi dhiisnee baanuuf nu akeekkachiisanii jiru jedha. Akka barataan kun jedhutti muummee hojii ittiin hin arganne barannee deebinee gara maatiitti gallee ammas ba'aa isaanitti ta'uu keenyarra furmaata kan jennu asumaan gara biraa deemuuf fala barbaadaa jirraa jedhee jira. Buraayyuu naannoo Ashawaa Meedaatti luboonni mana amantaa Ortoodooksii Kidaana Mihiratii humnoota waraanaa wayyaaneen ukkaanfamuun himame. Tichaa guddataa kan qindeeffate qaba. Jiraataan magaalaa Buraayyuu akka yaada isaanii OMN'if dhiyeessanitti gaaffii jiraattonni maaliif luboonni keenya hidhamu manni sagadaa keenya kabajamuu osoo qabu meeshaa waraanaan gooluun maalinni jedhanii gaafataniif deebiin humnoota waraanaan nutti bobbaasuun nu reebsisuu ta'e jechuun komatu. Ijaaramee ture isaan immoo guyyaa kaleessaa halkan isaa sagalitti seenaniiti waan jiru qabeenya achi keessa jiru fudhatanii meeshaan gara meeshaa 500 maal achitti tokkomame jedhanii yoo wanta adda addaa taa'utee taa'onni jiru qabsanii keessota akka jirutti fuudhanii deemanii jedhani bakka iddoodhuma isaan jiraniyyuu hin beekamne amma nuti eeggaadhaannis asitti nu dhiyeessii dhoorkanii uummata reebaa jiru amma guyyaa irraatti turre. Akka namni kun himanitti manni waaqeffannaa kun kan ijaarame yeroon isaa fagoo miti. Yommuu ijaaraatti turres bulchiinsi magaalaa Buraayyuus ta'e qaamni dhimmi ilaallatu hundi sirriitti beeku. Maaliif akka mana amantaa keenya nu jalaa sarban nuuf hin galle jechuudhaan dhimmicha dheeffatanii qeequ. Gandumarraa komaandi kootti namatti tokko nuti
amantaa iddoo amantaa rabbashuunii fi meeshaa achi keessa jira jedhanii isin qoqqomanii gara meeshaa 500 iyyuutiin asitti argaman jedhanii jedhanii qabata godhatanii isin uummanni asitti itti ba'ee gara malee dubbiin kaanan kana malatanii meeshaa asitti argaman jedhanii meeshaa qoqqomamee jedhanii qabsanii jimlaata bataskaan irra taa'uu fi waan wantoota adda addaa namoota uffaamsanii fuudhanii deemanii bakka. Meeshaa maaltu jira iddoo amantiidha meeshaa maaltu jira Kristiyaaniin mayoo warri wayyaaniitiin qabata uummanni itti baanan waan jedhan dhaban uummata gara malee nama 7,000 ta'a uummanni asitti ba'ee jedhee harkatti nama qabnaan inni nuti meeshaa jira jedhanii qoqqomanii isaanis immoo iddoon warra keessota qabaman iddoon itti nuti fudhannu hin jirru gadisiniifnati amma dubbii jiraatu ka'a waan ta'eef uummanni nurra tuffaadhaan faragaaggaadhaa jedhanii uummanni gizee ba'ee gara isaanitti martuu amma deebisineet illee dhumnaatti gaafatamaan nuyi jedhanii fuudhanii deeman namoota keessatti. Mootummaan wayyaanee miidiyaa ofii isaa dhuunfatee jiruun amantiin nama kamiyyuu kabajamee jira jecha yoo akkasitti kan namoota sarbu ta'e egereen bulchiinsa mootummaa kana waan miila fageeffatu miti jechuudhaanis dubbatu. Namni kun dabaluun akka himanitti manneen jireenyaa naannoo kanatti heddumminaan ijaaramanii jiran mootummaan dantaa dhuunfaasaaf jecha maqaa ijaarsa seeraan alaa jedhuun diigaatti jira jechuunis dubbataniiru. Sababa manneen hedduun diigamaatti jiraniin namoonni gara daandiitti ba'anii jiraachuuf dirqamuu isaanis namni kun himaniiru. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti. warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuu isaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. namoomaa ibsa isaa kana keessatti namoota achi buuteen isaanii dhabaman kanneen maayikalaawwii jiraachuun isaanii mirkanaa'ee fi kanneen mana hidhaa garaagaraa keessa jiran tartiibaan kaa'ee jira. Mootummaan kun dargaggootaa fi namoota baratan irratti fuulleeffatee akka dhiibbaa geessisaa jiru ragaa qabatamaa qabnaa kan jedhu leegiin mirga namoomaa kun haala amma biyyattiin keessa jirtu kanatti yakka guyya guyyaan dalagamu hordofanii baasuun daran akka itti cimaa jiru ibsuun mootummaan marsaalee hawaasummaan icciitisaa kun akka gad hin baaneef jecha intarneeta balleessee labsii sana golgaa godhachuudhaan uummata irratti dhiibbaa gurguddaa duguggaa sanyii gitu raawwachaatti jira jedhee jira. Godina Jimmaa magaalaa Sarbootti wal dhabdee poolisoota Oromiyaa fi loltoota Agaazii gidduutti uumameen poolisoonni Oromiyaa meeshaa guutuudhaan mootummaa ganuudhaan gara uummataatti makamaa jiraachuun himame. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Godina Jimmaa aanaa Qarsaa magaalaa Sarbootti mormii jiraattonni dhiyeessan fuuldura dhaabbachuuf kan carraaqani milishaa tokko irratti qeerroowwan naannoo kanaa tarkaanfii fudhachuu isaanii hordofuudhaan humnoonni waraana Agaazii naannoo kana goolaa jiraachuun isaanii himame. Waa'ee
irreechaa dhumaatii irreechaa laalchisee ijoolleen biyyaa kana taayyaarra irraa gabaan akka hin dhaabbanne jedhanii turan. Milishaan garuu lafti nagaaraa gabaadhaan akka dhaabbattan jechuudhaan nama ijoolleen qeerroon aaduurra kan ka'an nama kana ajjeesanii meeshaa fudhatanii deemanii badaniiru. Nama kana wal quba qabdan jechuudha kan ka'een amma agaabiin uummata ijoollee warra qeerroo kanas ta'ee namoota waan kanarraa quban qabne miidhuu fi dararuu fi hidhuu fi kunuun itti hammaatee jira. Yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen kunis dheessee gara bakka biraa bosona seenanii jiran. Kaayyoon hiriira jiraattota kanneenis ajjeechaan garmaleen maaliif saba Oromoo irratti raawwata isa jedhuuf akka ta'es namni nuyi dubbisne kun himaniiru. Gaaffii jiraattonni karaa nagaan gaafatan karaa nagaan deebisuun kan isa rakkisu mootummaan wayyaanee humnoota waraanaa namoota kanneenitti bobbaasuudhaan kabajaman mirga isaanii molquu bira darbee ajjeechaa raawwachaatti akka jirudha. Gochaan kun kan isaan aarse poolisoonni Oromiyaa hedduun meeshaa hidhannoo guutuudhaan miliqanii qabsoo sabichaatti makamuu isaanis namni kun himanii jiru. Maatii rukutaa jiru nama abaabiidha waraana lammii Tigireetis jedhu kun poolisoonni Oromiyaas immoo kanarraa aaruurraa kan ka'an namoonni sadii maqaa biraa amma jala deemnee maqaa biraallee yeroo biraatiin jedhu dandeenyaan badaniiru meeshaa fudhatanii ijoolleen barbaadamaa jiranus badanii jiran achirraa bakkatanirraa nama baay'een gara gabbaatti galanii. Amma naannoo keenya keessa tasgabbiin hin jiru kan jedhani namni nuyi dubbisne kun gara magaalaa guddoo godina keenyaa kan taate magaalaa Jimmaa seenuudhaan duratti sagantaa jabaatu gaggeeffamaatti jira jedhu. Waan nageenyaa tokkollee hin jiru asirraa'uu babal'atee amma magaalaa Jimmaa seenuu fakkiirraa bakka sadii afur taa'utti fakkashamtee qaamaa fi bakka naannoo ishee jiru hunduma irratti fakkashaatu jira gaazexaanii kumanti postiidhaan fakkashamaa jira nageenyi tokkollee hin jiru sodaadhaa jira qeerroon. Poolisoonni Oromiyaa iddoowwan garagaraatti meeshaa hidhannoo guutuudhaan miliquun sochii warraaqsa sabichi taasisaa jirutti dabalamaa jiraachuu isaanis isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Barattoonni Yuunivarsiitii Gondar Yuunivarsiitichi muummee barnootaa hojiin ittiin hin argamnetti nu ramadee akka nuti barannuuf nu dirqisiisaa jira jechuun komataa jiran. Barattoonni kun akka isaan jedhanitti kan wal'aansa beelladootaa irratti fuulleeffate gosa barnootaa veterinarii medicine jedhu jalatti kan dhiyeenya banamee fi achuma Yuunivarsiitii Gondar keessa qofa kan laatamu gosa barnootaa animal pharmacy jedhudha jedhu. Animal pharmacy'n kun gosa barnootaa veterinarii irraan kan addummaa guddaa hin qabaanne ta'u kan nu hime barataan Yuunivarsiitii Gondar tokko Yuunivarsiitiin sun haga ammaatti gosa barnoota kanaan kan eebbise bobbaase marsaa tokkoffaa qofaa jedha. Dipaartimenticha mootummaanitti biizinii Itoophiyaa hin beeku. Kanatti dipaartimentiin kun kan uumamu osuma Yuunivarsiitii kana keessatti qofadha. Kanas immoo kan uumame galii ittiin argachuudhaaf malee waan biraa miti. Yeroo jalqabaati dipaartimentichi waggaa afur keessatti si'a tokko badda eebbisiise barattoonni eebbisiise tokko waan ta'eef hojii argatan hin jiru. Maaliif Yuunivarsiitiin beekee beeksisa qaxarrii baasuntuu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanarraa kaasanii ijoollonni bara darbee kaasanii gaafii gaafachaa turan Yuunivarsiitiin nu beeksisaa yookiin immoo jijjiirraa gara uumamaa faarmaasiitti jedhanii jechuudha. Ijoolli kun garuu sanii beeksifnaa fi Yuunivarsiitii jedhanii waggaa hedduu ga'umsaa turanii barana ijoolleen gaafa deebii eeggachuu dhufan wanti sanii hin beeksifne sitti kan akkuma jechuudha. Achiin ijoolleen ergamuuf hin beeksifne ta'ee gara ergamuuf hin beeksifne ta'ee gara Namatti buchillee keessa agartee buchillee baasee bukeessa gadhiisee kanaan ammoo buchillee guddaa irratti dhiyeessuu jira. Kan ta'aa jiru kun magaalaa Caffaaruu aanaa Tilmaafurtee magaalaa Caffaaruu. Akka namni kun jedhanitti labsiin yeroo muddamaa bahee kun nagaaf tasgabbii buusuu osoo hin taane ummatoota biyyattii irraa miidhaa dhaqqabsiisuudhaaf jedhan. Kun ammoo haga ji'oota jahaatti kan itti fufu ta'uu eeranii sababa kanaaf jiraattonni hiraarfamaa jiraachuu himan. Sababa uummata Oromoo dhiyeenya dhufaasutti bane kanaan waan ta'e biyyattii hamma ji'a jahaa immoo dimokiraasiin hin jiru hamma ji'a jahaa dimokiraasiin hin jiru namni inni qabame adabbii takka malee akkanumaan adabaniituma seerratti dhiyeessanii jechuudha. Namoonni qabaman kanaan nama baay'ee jira kan baqatee immoo ugaasaa qabeenya isaa warrafanee ugaasaa fitee deemee jira. Wayita miidhaan hammeenyaa namoota nagaa mudataa jiru kanatti diddaan ummatichaa daran finiinaa akka jirus ibsan. Haala kanaan jiraachuun hin danda'amne inni kaan afamuu jira suuraa biyya bifinaa jedhee eeggatutti jira afamuu afaan qawwee jira suuraa dargatinillee kanaan waan ta'e hundinni seenii jedhanii mukatti tumanii kun yoo nurraa buqqa'e malee bineensonni kun hin taane kan jedhu jechuudha. Kanaan miidhaa guddaa mootummaan mirgaa irratti fudhatee jira. Hawaasni akka jiru akka bal'inatti himatanii jiranii kanaan seenii jechaa mirkaneessanii jiran.
Itti dabaluun namni kun akka himanitti mootummaan humnaan taayitaa dhuunfatee jiru Oromiyaa keessatti ajjeechaa raawwataa jiru kana gara aanaa isaanii keessattis haala wal fakkaatuun geggeessaa jira jedhan. Uummata Oromoo bakka hundatti adamsee fixuudhaaf karoora bara dheeraa mootummichaa ta'ullee ibsanii jiru. Godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Baraak keessatti jiraattoti loltoota agaazii irratti tarkaanfii fudhachuun himame. Bal'ina oduu kanaaf Jamaal Waabe. Odeessi tibban arganne akka ibsutti godina addaa naannawa Finfinnee aanaa Baraak ganda Roggee Abbuu jedhamutti loltoonni agaazii gaafa guyyaa gabaa kamisaa uummata nagaa bittaa fi gurgurtaa gaggeessaa ture irratti dhukaasa baneera. Haleellaa uummata nagaa irratti agaaziin raawwate kanaan mucaan waggaa 17 kan maqaan isaa Abdul Qaalib Nagaas jedhamu gara jabeenyaan rasaasa lamaan ajjeefamuun isaa beekameera. Uummanni Oromoo naannawa sanaas gocha gara jabeenyaa agaaziin raawwate kana mormuudhaan fardaa fi lafoodhaan birmachuun agaazii gocha kana raawwate battalumatti ajjeesuu isaanii kan ibse maddi odeeffannoo keenyaa kun bulchiinsi aanichaas waraana agaazii uummatatti waamuudhaan uummata nagaa golchisuu isaanii mirkaneesseera. Haaluma kanaan waraanni agaazii uummata nagaa gabaadhaa galaa ture daandii irratti eeguudhaan haleellaa cimaa kan irratti raawwate yommuu ta'u namoonni hedduunis kan miidhaman ta'uun isaa beekameera. Kana malees agaaziin halkan guutuu manarra naanna'uudhaan uummata nagaa isintu jeequmsa kaasa jechuudhaan gara jabeenyaan reebaa akka jiru maddi odeeffannoo keenyaa kun dabalee ibseera. Godina Arsii aanaa Baalee Gazgaaritti dargaggoonni 170 waajjira bulchiinsa aanichaatti hidhamanii akka jirantu himame. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Ukkume. Mormiilee kanaan dura aanaa Baalee Gazgaar keessatti geggeeffamee tureen namoonni hagi tokko loltoota agaaziitiin yoo ajjeefaman namoonni 6 madaa'uun kan dagatamu miti. Loltoonni kun ajjeechaan isaan hanqannaan ammas namoota nagaa duuchaanidhaa jiran. Haga ammaatti dargaggoonni 170 ol waajjira buufata poolisii aanaa Baalee Gazgaaritti yoo hidhaman 30 ol ammoo gara mooraa leenjii waraana xollaayitti fudhatamuu jiraataan aanichaa tokko nuuf himan. Yeroo ammaa kanatti haga ammaa akkuma tufeetti dargaggoonni 175 achumatti aanichumatti hafanii jiru. Ijoollee warri dargaggoonni immoo kuuwwan xollaayii darban keessaa akka odeeffannoo waan tokko dhagayetti dargaggoonni 32 magaalaa Adaamaa keessa mana sirreessaa Adaamaatti deebi'anii isaan hafan immoo murtii akka fudhataniif adda Finfinneetti taasifaman kan jedhu tokkollee dhagaye. Loltoonni kun kanaan dura mormii irraa qooda fudhatan jechuun dargaggoota hedduu irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuuf barbaadaa akka jiranis namni kun dubbatan. Sababa kanaaf dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii irraa baqatanii jiraachuu himan. Dargaggoo murteessaa Amaan Ahmadii fi dargaggoo Mangistuu Biraan keessattuu dargaggoo Mangistuu Biraan waggaa tokko hidhamaa dararaa fi bakka rakkoo haga hin jedhamne keessa ture. Kanaafuu amma isaan kan ammoo akkasitti barbaadeeran kumaandi boostiidhaan akka bakka argamanitti akka dhahamanii yookaan ajjeefaman jechuudhaan ijoollee kana sokaatu jiran. Ijoolleen kun immoo amma yeroo ammaa hatti dhokataniitu jiru. Ijoolleen immoo qabummaan hawaasni isatti fageessaniitu dhiskaniitu jiru. Kanatti baay'ee tokko miidhama hagana jedhamne keessa jira baay'ee miidhamarra jirti ijoolleen. Akka namni kun jedhanitti dargaggoonni Oromoo kun yakki isaan hojjetan tokkos hin jiru. Gareen komaandi poostii wayita ammaa kana sababaan dargaggoota kana hidhaa jiraniif Oromoo ta'uu fi saba isaaniitiif quuqamuu qofaadha jedhan. Wanta biraa osoo hin ta'in Oromoo ta'uudhaan yeroo ammaatitti Oromoo ta'uu ni akka ta'ee jira natti fakkaata akka waan keessatti ijoolleen kan yeroo mormii isaanii isa dhageessisan isa karaa nagaatiin qabeenya dhuunfaa osoo hin tuqin nama dhuunfaa osoo hin tuqin isaan mormii isaanii dhageessifachaa tura. Yeroo sanitti yookaan guyyaa sanitti banamee xiyyiitii akkaataa rasaasa 1,053 kan dhufe. Isaan keessa garuu namoonni jahaadha himanii turanii isaan nafsee isaanii baanii miidhama taasifaallee kan Oromoo ta'uu bichaadha barara. Mormiilee kanaan dura achitti geggeeffamee ture namoonni 6 rasaasa loltoota agaaziitti rukutamanii miidhamuullee himan. Ammas miidhaa kana fakkaatu raawwachuuf labsii yeroo muddamaa labsatanii ifatti socho'aa jiru jedhan. Haala amma argaa jirru kanaan rakkoon biyyattii haguugee jiru daran yaaddessaadha. Lubbuu isaanii baraaruuf jecha dargaggoonni hidhamiinsa irraa hafan biyyattii dhiisanii bakka biraatti baqataa jiru. Magaalaa fi baadiyaalee hunda keessa jiraataa kan jiran manguddoota umriin gaheeyyii ta'an qofaadha. Manguddoonni kun wayita ilmaan isaanii miidhamaa jiraniif dubbatanitti isaanis mudataa kan jiru hidhamiinsaaf dararamiinsa ammeenyaa ta'uu namni kun himan.
galatti deemaa jirtu kennamuudhaaf illee waan nama dhibuuti magaalitti keessa dargaggoonni sirumaa jiraachaa jiran kan jiraachaa jiru bakka abbootiin keenyayyuu waa'ee mirga ofiitiin waroonni dubbatan illee tokko tokko hidhamanii hin jiru. Kun magaalittis nama magaalaa sunta baadiyyaas ta'e magaalaas ta'e baay'ee bakka dargaggeessi kuntumaa mootummaan guututti keessa bakka jechuu danda'a. Mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa golgaa godhachuudhaan sarbamiinsa mirga namoomaa kanaan dura hin turre uummata Oromoo irratti raawwachaa jira jedha liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa. Bara 2014 baatii bitootessaa keessaa barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa wal gurmeessuun mormii isaan eegalan otoon turin barattoota Amboo bira ga'ee otoo walirraa hin citin baatii 2 guutuuf yuunivarsiitii kolleejjii sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa otoon jenne barattooti godinaalee Oromiyaa hunda keessa jiran mormii jajjabaa geggeessuun qalbii addunyaa hatanii turanii jedha liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa ibsasaa kaleessa baase kana keessatti. Akka ibsa kanaatti yeroo sana Oromoota 81 keessumaa immoo barattoota yuunivarsiitiitu hidhattoota mootummaatiin ajjeefame 60 ammoo ni hidhaman kan hafan ammoo dhiibbaa fi dararaa adda addaatiin akka callisan taasifamanii jedha. Baatii 18 booda dibaan mormii sanaa ukkaanfamee ture Finfinneerraa kiiloomeetirii 80 irratti kan argamtu magaalaa xiqqittii Gincii keessaa Sadaasa 12 bara 2015 finiine. Guyyaa sanarraa jalqabee waggaa tokko guutuu Oromiyaan gama mirga namoomaan qisaasama hamaa keessa jirti jedha liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa kun. Bara 2015 baatii sadaasaa sanarraa jalqabee dhaabbatichi Oromoota lakkoobsaan 2000 ta'an kanneen hidhattoota mootummaatiin ajjeefaman jedhu galmeessee akka jiru kan ibse liigiin mirga namoomaa kun 60 hedduutti kanneen lakkaa'aman har'allee achi buuteen isaanii hin beekamne. Kumooti hedduun ammoo mana hidhaa keessatti dararaa gurguddaaf saaxilamanii jiraachaatti jiru hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaanii jireenya daggalaaf saaxilamaniiru. Mootummaan sun kabaja ayyaana irreechaa irratti dhukaasa banee erga lubbuun namoota hedduu darbeen booda aarii uummataaf labsii yeroo muddamaa jedhee kan inni baase sun matumaa sarbamiinsa mirga namoomaa kanaan dura hin turre uummata Oromoo irratti raawwachuuf carraa biraa isaa laatee jira jedha liigiin kun. Onkololeessa 8 bara 2016 guyyaa mootummaan labsii yeroo muddamaa sana labseen as uummati miliyoonota hedduun lakkaa'aman jireenya dirree waraanaati kan isaan jiraachaa jirani. Ajjeechaan dachaan itti fufee jira mana tokko keessa haati ijoollee 2-3 awwaallachaa jirti jedhee jira ibsi kun. Namni Oromoo ta'e hundi bakka deemutti mirgisaa sarbama, ni reebamaa, ni sakatta'amas. Hidhattoota mootummaatiin qabeenyi isaa ni saamama. Dubartootarraa warqee muruun bilbila gaarii argannaan fudhachuu fi dukkanaan da'atanii mana namootaa cabsanii saamuun shamarran gudeeduun hojii guyyaa ta'aatti jira jedha. Akka liigiin mirga namoomaa jedhutti kun Oromiyaa keessa qofaan kan murtaa'ee hafe miti. Naannoo Amaaraa fi Koonsoo keessattillee waanuma Oromiyaan wal fakkaatutu raawwachaatti jira. Guyyaatti namooti waraana agaaziitiin ajjeefamaatti jiru. Hedduun ammoo bakka isaan itti geessamaniyyuu hin beekamne jedha. Odeeffannoo nuti maatiirraa argannu harka mirkaneessutti Oromiyaa keessa guyyaatti ba'anii otoo kan gara manaatti hin deebiin afan dargaggoota meeqa maqaan nu gahaa oolaa jedha liigiin kun. Liigiin mirga harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee irra oduu har'aa waliin Anabdii Fiixeeti. Godina Harargee lixaa aanaa Masalaatti mana murtii aanichaa dargaggoota 13 irratti waggaa 11 fi tokko isaanii irratti ammoo qarshii 2000 murteessuun isaa himame. Tichaa guddataa kan qindeeffate qaba. Manni murtii godina Harargee lixaa aanaa Masalaa dhaddacha guyyaa har'aa ooleen qeerroowwan 13 irratti hidhaa waggaa 11 fi tokko isaanii irratti qarshii 2000 murteessuun
himame. Aanaa magaalaa Araggaa zoonii Coomaa keessatti namoota kudha sadii jechuudha. Maqaan isaanii Jaafar Saanijee, Naggaa Sultaan, Jaafar Mizaayi, Tamadee Mahamad Ibiroo, Jaahil Abdisalaam, Diinee Haamid, Doojee Mahamad, Aadam Ahmed Miimad, Hussein Adam, Mahamad Rashid, Mahamad Hussein, Abdul Sadiq, Kamaal Mahamad Ibiroo, kan midhaan qoosaa Borooyaa jedhama. Isaan kana kana murtiitti dhiyeessanii waggaa 11 fi adabbii maallaqaa qarshii 2,200 itti muranii deemarraan ta'e. Murtoon murtaa'es ta'e himannaan qeerroowwan kanneen irratti dhiyaate shira mootummaa wayyaaneen kan golgamedha kan jedhani namni kun gochaan kun tasumaa sochii saba Oromoo taayisaatti jirus ta'e kaayyoo keenyarraa duubatti kan nu deebisu miti jechuudhaan dargaggoonni kunneen diddaa isaanii agarsiisaa akka turanis namni dhaddacha kana hordofaatti turan tokko OMN'tti himanii jiru. Waajjiraalee mootummaa gurguddoo waraana meeshaa waraanaa booda jechuudhaan himata farra shororkeessummaatiin himatan jechuudha isaan kana. Namoonni naannoo mana murtii kanaatti argamanis gama isaaniitiin wayyaaneen guyyaa 11 biyyattii bulchuudhaaf abdii hin qabne hidhaa waggaa 11 qeerroowwan kanneen irratti murteessuun salphina jechuun itti qoosaa akka turanis namni kun himanii jiru. Qabsoo keenyarraa itti fufnaa waqtichi hajiin Oromoodhaa Baqqalaa Garbaatii hidha jiraa hidhaan Oromoodhaaf mana jechaa turanii hanqaa bilisoomnitti hidhaa fi ajjechaan uleen duba hin deebisuu jechaa turan jechuudha. Haalli naannoo masalaa jiroo dhimma kana faana wal qabsiisee maal fakkaata galgala kana? Nama adda bittinneessaa turanii waraanni bittinneessaa jechuudha waan kana nama akka walitti qabamanii bittinneessaa turanii gara mana murtii sanitti gartee firootanii fi haadhaa fi abbaa maatii warra kanaaf waan dhufan achi ayyaate turanii akka asii jaamichaa namni garuu hidhaan duba hin deebisuu wayyaa haa ta'u gaa galatoomii ulfaadhu ibsanuuf kenniteef. Dhaamsa dabalataa hin qabu. Tole maal ture mee dhaammadhu? Dhaamsa dabalataa kana Oromoo diyaaspooraa jiraatan waan jechuun barbaadu. Oromoon diyaaspooraa jettan wanni irratti xiyyeeffatan qeerroo biyya keessa argaa jirtu kanarra hidhachiisuu irratti jabaadhaan jiran. Ammallee diinni afaan qawweetiin waan nu fixaa jiru wayyaaniin afaan qawwee malee waan hin beekne nutis tokkummaa hidhannee Oromoo keessaa irraa baasuu qabnaan jedha. Dhaamsa jaanaa fayyadamanii. Walloo aanaa baatee keessatti hidhattooti mootummaa namoota nagaarraan miidhaa dhaqqabsiisaa akka jirantu himame bal'ina oduu kanaaf Usmaan Ukkume. Tibba kanarraa jalqabee Walloo aanaalee baatee Harxummaa Fursee Daawwee fi bakka garagaraatti miidhaan ammeenyaa hoomaa waraana biyyattiin jiraattota mudataa jiru ammas itti fufee jira. Jiraattonni aanaalee kanniin roorroo isaan irratti fe'amtee jirtu ofirraa fonqolchuuf diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Aanaa baatee keessatti guyyaa kaleessaa osoo jiraattonni diddaa isaanii agarsiisaa jiranitti tarkaanfii loltoonni gara jabeeyyii irratti fudhataniin lubbuun namoota nagaa darbuu jiraataa naannichaa tokko dubbatan. Baateettis kaleessallee wallolaa oolan hubannoo cimaallee godhamnee uummata Oromoo keessaa namni lama du'ee kan jal'eessanii kanaan ammoo wattaaddarriinis akkatti ka'ameetti firislee dhimee ol garagallee jecha agartee nutti beekaneessanii ture. Namni kun akka nuuf himanitti hoomaan waraana biyyattii tarkaanfilee kana fakkaatu namoota nagaa irratti fudhachuuf ammas gamasitti bobbaafamaa akka jiran ibsan. Nagaa fi tasgabbiin aanaalee hedduu keessatti dhabamuu kan nuuf himan namni kun kana raawwachaa kan jiran loltoota gara jabeeyyii mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru bobbaaseen akka ta'e ibsan. Rakkooleen kun gara aanaa Harxummaa Hursee keessattis geggeeffamaa akka jiru himanii magaalaa Caffaa Roobiitti ammoo loltoonni kun humnaan jiraattota harkaa qabeenya saamaa jiran. Akkuma hawaasa bal'atti biyyattiin agartee akka diinaa godhate dhukaasa diingadda banamee nama warra seenan asin nama affaasa warra seenaa jira agartee beeku xaarraa fudhatanii qabeenya 50 irra garafanii wayyaanee garafa akka diinatti qabatee jecha hawaasa bal'aa akka diinatti qabatee bakkuma hawaasni akka jiruun baqatee nuti jira waan kanaan ka'e hin jechuun ganni Sarama fitin biyyaa jedhanii gaafatan. Achiin otuma qaxaroo kan beellamaa irratti borutti jedhanii otuma qabanii afaan ga'anii. Barataan kun akka jedhutti muummeen animal farmaasii jedhu kun yuunivarsiitii Itoophiyaa kanneen biroo keessatti kan hin argamnee fi siivil sarviziin biyya Itoophiyaa kan hin beekne muummee mootummaan as yuunivarsiitii kana keessatti qofa gadi dhaabeedha jedha. Muummeen kun biyyattii keessatti beekamtii kamillee waan hin qabaanneef barattoonni marsaa duraa yuunivarsiitii kanarraa eebbifamanii ba'an hanga ammaatti carraa hojii tokkollee hin arganne. Barattoonni kun dhimma kanarratti har'a boordii mana barumsichaa waliin marii akka qabaataa turanis naa himeera barataan kun. Isa kanaan beellama kana irratti argamanii nageenya kana gaggeeffatanii isa dhumaa kana walakkanii dubbatanis
jaalattoonni jibbiitanii dhusuma barattu jedhanii goostan walgahii har'adha walgahii pirezidaantii kan ta'an irratti walgahicha kan waame pirezidaantii Nagibbiiti doktor Daasan Gurman Gashatti isaanumatu waame achirratti isaan torban darbe keessa walgahii barattoonni sadarkaa federaalaatti jechuudha yuunivarsiitii kana bakka bu'aniifi kanatti jechuudha kan isaan hin argamne amma dhagaanii har'aa waamanii akka jedhanii jallatan jechuudha achirratti maal jedhanii yaa'u jaalattoonni jibbatanis ni barattu yaani kana booda ijoolleen qaamni qoomii fuudhu jira kan nuti kana keessa achi gubbaatti gaafa isaanii hiriira baanii gaafatan humna poolisii namni kanatti hidhanii doorsisaniitti waan amma ijoolleen hingallaati gara maatii hingallaati kiraansi immoo kenna jennaan daawwatan gosa hin barsiifne obbo jettanii hingallaati kiraansi immoo kenna jennaan sigaan dhawwatan. Muummeen kun gara himaan faarmaasiitti akka nuu jijjiiramuuf yeroo adda addaa gaaffii dhiyeessaa turree kan jedhu barataan kun walga'iin isaanii har'aa akka milkii malee xumuramellee nu himee jira. Barataan kun akka jirutti kanneen bara darbe eebbifaman marsaa duraa keessaa barataa tokko qofaatu carraa hojii argate innumtu yuunivarsiitii sana achumatti hambifamee jedha. Barataan humna ammaatti hojii argate hin jiru warra eebbifaman darbe jalqabaati darbe eebbifaman dipaartimentii kan nama ajaa'ibu waggaa tokkoffaan gaasii kana irratti hundaa'anii waggaa tokkoffaa biqilchan yookiin namni jedhama waggaa tokkoffaa turma jechuudha. Dipaartimentichi irratti waggaa tokkoffaa turma yoo biqilchan yookiin jedhama dipaartimentii waggaa tokkoffaan barama warra fira madaman amma jireenya waggaa lammaffadha amma ashaffaa jiran kan gaasii kana irratti waggaa isaa dhibba tokko lafa. Waggaa tokko bicha irra darbe Oromiyaa irraayi kan isaaniitu dipaartimentii gochuu jaalitu wasum kan isaanii itti fakkeenya gochuudha jaalitu kan isaanii suma kan isaanii dipaartimentii irra. Humna faarmaasii barachaa irraa moosisiisa. Isaan nama jijjiiranii barachaa kan nama ajaa'ibu dipaartimenticha keessa parsantii 70 ijoollee keenyadha. Kanatti amma ijoolleen doomu maal jennee warra keenyatti gallaa daandii yoo beeknu nuti gara biraa deemna malee jedhanii bu'aa jiru kan nama ajaa'ibu walitti deemanii inni kaan haati isaa duwwaa barsiisan nama ajaa'ibu baay'ee bu'aa jiru immoo busanii kutaa kudhan eegsisaa jalaa ta'eera kudha lama eegsisaa jalaa ta'eera. Boordiin yuunivarsiitichaa miseensota mootummaatiin guute gaaffii keenya kana dabsuun barattoota 86 kanneen waggaa tokkoffaati hanga waggaa afuraffaatti jiran ari'uuf murteessee jira erga jedheen booda kanneen hafne ammoo borkutaa seennee barmoota hin jalqabnu yoo ta'e akka yuunivarsiitii sana gadi dhiisnee baanuuf nu akeekkachiisanii jiru jedha. Akka barataan kun jedhutti muummee hojii ittiin hin arganne barannee deebinee gara maatiitti gallee ammas ba'aa isaanitti ta'uu keenyarra furmaata kan jennu asumaan gara biraa deemuuf fala barbaadaa jirraa jedhee jira. Buraayyuu naannoo Ashawaa Meedaatti luboonni mana amantaa Ortoodooksii Kidaana Miratii humnoota waraanaa wayyaaneen ukkaanfamuun himame. Tichaa guddataa kan qindeeffate qaba. Jiraataan magaalaa Buraayyuu akka yaada isaanii OMN'if dhiyeessanitti gaaffii jiraattonni maaliif luboonni keenya hidhamu manni sagadaa keenya kabajamuu osoo qabu meeshaa waraanaan gooluun maalinni jedhanii gaafataniif deebiin humnoota waraanaan nutti bobbaasuun nu reebsisuu ta'e jechuun komatu. Ijaaramee ture isaan immoo guyyaa kaleessaa halkan isaa sagalitti seenaniiti waan jiru qabeenya achi keessa jiru fudhatanii meeshaan gara meeshaa 500 maal achitti tokkomame jedhanii yoo wanta adda addaa taa'utee taa'onni jiru qabsanii keessota akka jirutti fuudhanii deemanii jedhani bakka iddoodhuma isaan jiraniyyuu hin beekamne amma nuti eeggaadhamnis asitti nu dhiyeessii dhoorkanii uummata reebaa jiru amma guyyaa irraati turre. Akka namni kun himanitti manni waaqeffannaa kun kan ijaarame yeroon isaa fagoo miti yommuu ijaaraatti turres bulchiinsi magaalaa Buraayyuus ta'e qaamni dhimmi ilaallatu hundi sirriitti beeku maaliif akka mana amantaa keenya nu jalaa sarban nuuf hin galle jechuudhaan dhimmicha addeeffatanii qeequ. Gandumarraa kumaanti kootti namatti tokko Niti amantaa rabbashuuniti meeshaa achi keessa jira jedhanii ni tokkomanii gara meeshaa 500 iyyuutiin asitti argamanuun jedhanii jedhanii qabata godhatanii uummanni asitti itti bahee gara malee dubbiin kaanan kana malatanii meeshaa asitti argaman jedhanii meeshaa tokkomamee jedhanii qabsanii jimlaa taphataan irra taa'uu fi waan